Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya chaanaliin kun chaanalii YouTube Dr. Naafyaad geessu official yerootti odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti kan simbiraan geenyudha. Baay'een keessan maamila turtan waggaa tokko olii fi odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti argachaa turuun keessan beekamaadha. Ammas namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan namoonni subscribe gochuun maamila hin taane kaffaltii tokko malee maamila ta'uudhaan odeeffannoo fayyaa mana keessan taatee argadhaa isinii jenna. Egaa sagantaa keenya guyyaarraas qabatee kan isiniif dhiyaate an Dr. Naafyaad geessudha. Sagantaa keenya irratti akkuma mata dureetti ibsuudhaaf yaallee gaaffii kana gaaffii nama baay'een nu gaafata. Gaaffii shamarranii qofa osoo hin taane gaaffii ijoolleen dhiiraas ta'ee shamarranii baay'inaan nu gaafatanidha. Gaaffiin kunis I think websaayitii irratti gadhiifamee ture yookiin immoo miidiyaawwan tokko tokko gabaasaa turaniiru. Namoonni baay'een yaaliin akkasii akka jiru waan hin beekneefi amma kanattis dubbachuu barbaachisu osoo hin taane garuu gama fayyaatiin wanti jiru maal fakkaata kan jedhu irratti isin hubachiisuu barbaade jechuudha. Innis yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti kan beekamu durbummaa jedhama. Maqaa saayinsiitiin jechi durbummaa jedhamu jiraachuudha baatus namni baay'ee durbummaan maal akka ta'e kan hin beekne baay'een isaa jira. Yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti akka qulqullina dubartii tokkooti dubartii yookiin immoo shamarran dhiira wajjin wal bira hin geenye durbummaa qabdi jedhamu akka beekamu jechuudha. Garuu saayinsii 100% dhugaadha kan jedhu kuni kanaan dura viidiyoo hojjedheen ture ilaaluu dandeessu. Mee asirratti gaaffii na gaafatame keessaa tokko maalla yaalii baqaqsanii yaaluutiin durbummaan bade deebi'uu danda'a. Jalqaba irratti mee durbummaamtiyyuu maali? Durbummaa jechi jedhamu qaamni saalaa dubartootaa egaa akkuma beekamu qaawwa lama qaba. Yeroo isin jedhu tokko kan funcaaniiti tokko immoo karaa ittiin marsaa laguboo fi karaa itti wal qunnamtii saalaa raawwatamu jechuudha. Namoonni baay'een kan hin beekani kan dhiiraarraa gargar jechuudha. Karaa kanaanii kan dhiiraa qaawwa kan funcaanis ta'ee karaa sanyii dhiiraa baasu tokkuma qaba. Mee durbummaan maali kan jedhu ilaallu. Egaa akkuma argaa jirtanii suuraa isaa xiqqoo isinitti agarsiisuudhaaf YouTube'n dhaabuu danda'a jedheeni. Akkuma argitan kana qaama saalaa fakkeenya dhagaa qaama saalaa dubartootaa yoo jenne isheen kuni qaawwi kuni qaawwa karaa itti isheen itti funcooftudha. Kan dhiiraarraa adda jechuudha. Kan dhiiraa karaa ittiin itti funcaa'uu fi karaa itti wal qunnamtii karaa itti sanyii dhiiraa baasu tokkodha. Qaawwi kuni qaama saalaa dubartootaa banaasaati jechuudha. Egaa sheeppii garaagaraa qabaachuu danda'a. Normaalii kan isinitti agarsiisanii tokko tokko kan gidduudha akkas qabu jiraachuu danda'a. Tuqaa san qabu jiraachuu danda'a. Darbee jechuudha. Koomanii garuu kanadha. Maalidha durbummaa yeroo jennu wantoota kan argaa jirtu baay'ee sala. Wantoota kanneen kan qaawwa kana guuganii jiran gara kana argaa jirtu ishee kana meembireenii haphiidha jechuudha. Wanti kuni meembireenii haphiin kuni qaama saalaa dubartootaa gugee argame jechuudha. Gaafa qaamni saalaa dhiiraa as seenu asin cituu danda'a jechuudha. Hin citaa jechuudha wanti kun. Maaliif qaamni saalaa dhiiraa as keessa galuu hin danda'u waan ta'eef asin hin citaa yookiin asin cituu danda'a jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha asirratti wanta kana jechuudha. Yommuu citutti maal ta'a hin bal'ata jechuudha. Citee naannoo isaa kan jiru wanti kuni deebi'ee maal ta'a deema jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan akkas ture bal'achuu danda'a jechuudha. Ni bal'ata jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argitanii hymen kan jennu meembireenii haphiidha. Qaama saalaa dubartoota gogaarra xiqqoo kan fudhatu meembireenii haphiin kuni qaama saalaa dubartootaa kanneen haguugee argamu. Guutummaa guututti osoo hin taane qaawwa qaba qaamni saalaa dubartootaa. Egaa darbee riilii kanaan duras viidiyoo hojjedheen ture dubartoonni qaamni saalaa isaanii duudaa ta'ee dhalate jiraachuu danda'u. Garuu gama alaatiin kan haguugee argamu jechuudha. Egaa akkuma beekamu meembireeniin kun kan citu yookiin immoo durbummaan kun akka hawaasa keessatti baratame kan badu yeroo kamidha kan jedhuu fi yeroo wal qunnamtii saalaa akka beekamu. Garuu immoo yeroo wal qunnamtii saalaa qofa miti kan inni badu. Wantoonni garaagaraa kanneen durbummaa balleessuu danda'an jiru. Kanaan duras viidiyoo hojjedheen ture. Meembireeniin kun akka inni citu kan gochuu danda'an jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma farda yeroo gulufsiisuu ta'uu danda'a. Meeshaawwan ispoortiiwwan jajjabaa ta'an hojjechuu ta'uu danda'a. Kan biraa immoo accidental rupture kan jedhu jira yookiin immoo wanta qara qabu meeshaa qara qabu yookiin dhagaa irratti kufuudhaan ta'uu danda'a. Oddoo irratti kufuudhaan ta'uu danda'a. Akkasumas immoo qubaan illee baduu danda'a. Quba lamaan dubartoonni tokko yeroo takka ofiin of gammachiisu dubartoonni yeroo kana fayyadaman ni argina. Balleessuu danda'a. Actually quba lama waan ta'eef quba kanaan baduu danda'a. Inni kan biraa darbii reerlii namoota muraasa irratti kan hin qabaatiin dhalatanii jiraachuu danda'u.
Egaa akkuma beekuma jalqaba isiniin jedhe wantoonni kunniin balleessuu danda'u. Hawaasa keenya keessatti akkamitti ilaalama yeroo iddoo tokkotti bitaniiti karaa kalcharis ta'uu danda'a akka amantiittis ta'uu danda'a. Keessumaa biyyoonni kanneen akka Laatiin Ameerikaa fi Middle East kan jedhamanii dubartiin tokko shamarran tokko durbummaan qabdu taanaan sanatti baay'ee ceephaamti. Even amma sadarkaa fuudhaaf heerumaatti illee kiraateeriyaatti illee kan godhatan jiru. Ilaaluu dandeessu baay'een keessanii. Maalidha yaaliin tokko jira. Yaaliin baqaqsanii yaaluu garaagaraa akkuma jiru beekamaadha. Ogummaan yaalaa sophisticated advanced ta'aa deemaa jira. Akkuma jalqaba jennee membireeniin haphii suni yeroo qunnamtii saalaatti kan inni citu. Membireeniin haphii qaama saalaa dubartootaa haguugee argamu suni yeroo qunnamtii saalaatti kan inni citu jechuudha. Akkasumas immoo sababoota garaagaraa kan cituu danda'a isin jedheera. Yaaliin fakkeenyaaf dubartiin tokko karaa qunnamtii saalaa yoo ilaalle fedhii isheen ala yookiin immoo gudeeddiidhaan ta'uu danda'a, butiidhaan ta'uu danda'a fedhii isheen ala qunnamtii saalaa raawwachuu dandeessi. Yaaliin Hymenoplasty kan jedhamu cosmetic surgery keessatti qaama saalaa dubartootaa membrane cite kan walitti deebisanii maal jedhama dhiphaa gochuu jechuudha. Kuni yaaliin kun jira Hymenoplasty jedhama. Namoota akka bakkamii fayyadamu yoo jenne yeroo baay'ee gatiin isaas baay'ee qaaliidha. Ni hodhama. Lilmee yookiin immoo kirrii baay'ee qalloo ta'een kan inni hodhamu. Kirrii baay'ee qalloo ta'an hodhama. Ogeessa yaalaatiin jechuudha. Maal godhama isin jechuun fakkeenyaaf hamma dubartoonni tokko fedhii isaanii malee gudeedamanii fakkeenyaaf tariitii yeroo murtuun heerumin dura fedhii isaanii malee gudeedamanii psychologically baay'ee yommuu miidhaman. Fakkeenyaaf amma rakkoowwan xiinsammuudhaan baay'ee yommuu miidhamanii yeroo hundumaa isuma yaadatu taanaanii booda immoo abbaa manaa argachuu dhabuu danda'a kan jedhanii kan dhiphatan jiru. Keessumaa akkuma jalqaba isinitti biyyoota keessumaa Laatiin Ameerikaa Middle East keessatti koomaniidhaan isiniin jedhee yeroo kana mana yaalaa deemanii hojjechiifachuu ni danda'ama walitti butanii hodhuu ni danda'amu jechuudha. Inni kan biraa immoo akkuma jennee culturalist ta'e religional ta'uu danda'a akka amantiittis ta'e akka aadaatti yeroo baay'ee biyyoonni tokko biyyi keenya lamma kana sadarkaa kanatti ga'uu baattus kanneen ceephoo cimaa dubartoota irra kan jiraachuu danda'u. Yeroo sana dubartiin sun hojjechiifachuu dandeessi jechuudha yookiin immoo akka hodhamu gochuu danda'ama jechuudha. Akka tasaa yoo ciite fakkeenyaaf balaan garaagaraa irra ga'uu danda'a. Akkuma isiniin jedhee jalqaba balaa garaagaraa irra ga'ee yoo akka tasaa rupture ta'e yookiin immoo citee yaaliin kun illee nu godhama. Ogeessonni baay'een namoonni baay'een isaanii akkuma beekamu ilaalaan ture hospitaalotaa fi kiliinikoota hojjetan akkasumas immoo ogeessota dhimma kanarratti waan isaan barreessan dubbisaan ture. Baay'een isaanii dubartoonni baay'ee fakkeenyaaf kanumti illee daa'ima godhatanii dhufan illee jiru. Baay'een isaanii volunteer miti. Keessiiwwan amma isinitti himee tokko fedhii wal qunnamtii saalaa geetti abbaa manaa gammachiisuudhaaf durbummaa sagaraa haguugee jiru qofa osoo hin taane qaama saalaa isaanii dhiphisuu kan barbaadan jiru. Yaaliin akkasii jira. Darbee immoo yaaliin Hymenoplasty kun kan godhamu Hymenoplasty kun dubartoota qaamni saalaa isaanii duudaa ta'e dhalateef ni godhama jechuudha. Akka bannii banamaa ergasii booda ni hodhama jechuudha. Kanammoo wanta darbe irraanfachuudhaaf akkuma jalqabsanitti bee wanta darbe sun akka isaan hin yaadachiifnee fi yeroo hundumaa fakkeenyaaf psychological hin miidhamu dubartoonni yeroo akkas godhan jechuudha. Kan irraanfachuudhaaf fakkeenyaaf maalis ta'uu danda'a. Keessumaa shamarran waggaa 10 wayii keessa gaafa jiran 20 gara jalqabaa dhiibbaa hiriyyaatiin yookiin pireejeriidhaa fi akkasumas immoo waan tokko galagalchanii yookiin bal'isanii yaaduu dhabuurraa hankee sekshuwaalii aktiif ta'uu danda'u namoonni baay'een isaanii jechuudha. Qunnamtii saalaa irratti yeroo sana durbummaa isaanii eegatuu danda'u dhumarratti itti yaadatamuu danda'a yommuu isaan xiqqoo baraa deemanii yeroo sana baay'ee xiinsammuu hamaadhaan kan miidhaman jiru baay'ee dubartoonni baay'een kan xiinsammuu hamaadhaan miidhamanii yaaliin akkasii namoota akkasiif hin godhama jechuudha. Dhimma kanarratti American College of Obstetrics and Gynecology waan isaan barreessan tokko ilaalan ture. Egaa kosmetikiin kuni maalidha? Garuu ogeessi fayyaa tokko kana gochuun dura wantoonni ilaaluu qabu jira. Fakkeenyaaf shamarran baay'een body dysmorphic disorder kan jennu yookiin immoo qaama saalaa isaaniitti illee kan hiriyoota isaanii baay'ee ilaalanii kan koballaadha, kan qodhiphaadha, kan qoxiqqaa guddaadha jedhanii baay'ee dhibbisuu danda'a. Psychological illee ta'uu waan danda'uuf jalqabarratti wantoota kana reaction gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa booda akkuma jennee sababoota kanneen armaan olirraa kan kenni godhama. Kan isin dhufu tokko immoo egaa darbee kan hojjetamu maalla dubartoonni baay'een
gaafa eeruma isaanii abbaa mana isaanii surprise gochuudhaa fi qaama saalaa isaa dhiphisanii yookiin immoo hymen sana deebisanii kan deeman illee jiruudha. Isa gammachiisuudhaaf jecha wanta akkasii illee jira. Gabaabadhaatti dubartoonni kan immoo erga da'anii booda abbaa manaa kuma inni gochuu danda'a jedhanii kan hymen sana deebifachuu barbaadan illee jiru yookiin immoo qaama saalaa isaanii dhiphisuu kan barbaadan namoonni baay'een jiru jechuudha. Garuu ogeessonni baay'een dhimma kanarratti moorammaa warroota akkasii baay'ee hojjetanii gatiin isaas qaaliidha baay'ee gatiin isaa hoddiidha Hymenoplasty kan hojjechuun viidiyoo isaas nitti agarsiisuudhaaf xiqqoo yuutuubiin seera yuutuubiin dhawwa viidiyoon gaafa hodhamu qaamni saalaa wantoota viidiyoon isaa jira. Xiqqoo seera yuutuubii waan dhorkuuf hin dhiise. Kanaaf gabaabadhumatti kana fakkaata jechuudha. Riskii mataa isaa qabaachuu danda'a, side effect muraasa qabaachuu danda'a. Dubartiin sun illee yeroo muraasa akka ishee wal qunnamtii saalaan goone gochuu waan akkasii jiraachuu ajajamuu dandeessa jechuudha. Gabaabadhumatti yaalii jiruudhaan kan isinitti himee yaaliin isaa Hymenoplasty jira hojjetama. Garuu namoota akkamiif akka hojjetamu jalqabaa kaasee isinitti himeera jechuudha. Gaaffii keessaniif deebisaniif kennuuf inni adhee waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Dhimma kanarratti immoo akkuma beekamu baduus danda'a waan ta'eef amma kanattis baay'ee wal dhiphisuun hin barbaachisu inni guddaan jaalala keessa jaalala dhugaadha. Waa'ee kana dippilaasamuun barbaadu kana jechuun dubartoonni immoo wantoota akkasiirraa yookiin immoo tariitii booda saayikoloojikaalii akka miidhamnee fi keessumaa waggoota 10 keessa kan jirre of eeggannoo gochuunis baay'ee gaariidha isiniin jechuun barbaada. Hanga xumura sagantaa keenyatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Fayyaan dhabinaa ulfaadhaa.